akkamitti barataan tokko barnoota isaa bukkeetti paartaayimii inkaamii argachuu danda'a. Ijoollee iskoolaarshiippii appilaayi gochuu barbaadaniif ammoo akkam jirtu ani Moosisaan jedhama. Baay'een keessan ni beektu jedheen yaada. Yeroo dheeraaf gara yuutuubii qubee jenereeshin akaadaamii tiyuub jedhuun viidiyoowwan akka gaaffilee intiraansii waa'ee yuunivarsiitii fa'aa isin hojjechaa turre. Har'a ammoo kontentii haaraa lama isiniif qabannee dhufaa jirra. Innis maalidha? Ka jalqabaa waa'ee iskoolaarshiippii irratti bal'inaan isiniif hojjenna. Ka biraa ammoo akkamitti barataan tokko barnoota isaa bukkeetti paartaayimii inkaamii argachuu danda'a kan jedhu irratti isinii hojjenna. Isa dura garuu dhugumatti galatooma isinii jechuu barbaanna. Yuutuubiin keenya yeroo dheeraadhaan booda oofishaalii monitaraayis ta'eera. Waan nu daawwattaniif, waan sabskiraayib, laayik, sheer gootaniif akkasumas immoo waan yaada keessan yeroo hunda koomentii jalatti nu barreessitaniif dhugumatti galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Kana boodas egaa akka nu biraa hin hafne abdii qabna. Ijoolleen iskoolaarshiippii appilaayi gochuu yaaddan, ijoolleen barnoota keessan bukkeetti yookaan immoo paartaayimii inkaamii argachuu yookaan immoo hojii hojjechuu yaaddan akka nu biraa hin hafne jechaa viidiyoon nuti hojjennu immoo atattamaan akka isin bira ga'uuf mallattoo nootifikeeshinii kana akka tuquu hin daganne jechaa gara viidiyoo har'a isiniif qabadhee dhufeetti yoon isiniif darbu inni duraa akkamitti barataan tokko paartaayimii inkaamii jenereet gochuu danda'a ka jedhudha. Isa dura garuu dhuguma barnoota keenya bukkeetti hojii garaagaraa hojjechuu dandeenya kan jedhuu fi eeyyee ni dandeenya. Isinis ijoollee barnoota isaanii bukkeetti yeroo gibbii jiranii hojjetan ni beektu jedheen yaada yookaan immoo ofii keessanis hojjechaa barachaa jiraachuu dandeessu jedheen yaada. Maal fa'aa hojjechuu dandeenya ka jedhuuf inni jalqabaa hedduun keessan beekuu dandeessu tiitoriyaalii kennuudhaan yeroo gibbii jirtan firii taayimii qabdanitti ijoollee elementarii jiran, ijoollee haayiskuulii jiran qayyabachiisuudhaan isinii kaffalama galii argachuu dandeessu. Keessattuu yuunivarsiitota magaalaa gurguddoo keessa jiran kanneen akka yuunivarsiitii Finfinnee, Jimmaa, Hawaasaa, Adaamaallee ijoolleen hojjechaa jiran ni jiru quban qabaa isinis beekuu dandeessu. Inni duraa karaa tiitoriyaalii kennuudhaan barnoota keessan bukkeetti galii argachuu dandeessu. Ka biraa immoo karaa sooshaal miidiyaatiin gara sooshaal miidiyaa yoo jennu yuutuubii ta'uu danda'a, tiiktookii ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa akkasii kontentii ofii keenya kireet goonee oduu addaan hin kutin kontentii gaarii irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti yuutuubiis yoo ta'e monitaraayis ta'uu dandeenya. Isa kana akkamitti viidiyoo akkamii yoo hojjenne, kontentii akkamii yoo hojjenne, akkamitti appilood gochuu akka dandeenyu, yeroo akkamii akka nutti fudhatu, viidiyoo akkamii akka appiloodiin goone maaliif yuutuubiin poolisii ofiisaa qaba. Viidiyoowwan poolisii sana cabsan dhumarratti monitaraayis hin godhu. Viidiyoo akkamiititu yuutuub poolisii wajjin hin deemne kan jedhu fuulduratti bal'inaan isin hojjenna. Waa'ee yuutuub irrattis waa'ee tiiktook irrattis maal akka gochuu qabdani isin kan sinirraa eegamu akka nu biraan hafne viidiyoo keenya laayik gochaa akka nu waliin itti fuftan isiniin jenna. Ka biraa immoo onlaayin joobbiidha. Onlaayin joobbiin akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti baay'uma reeriidha. Sababni isaas onlaayin joobbiin intarnaashinaali hojjetama. Intarnaashinaali immoo piroojeektii tokko hojjennee peeyimentii fudhachuudhaaf peeyimenti meetediin hojjechuu qaba. Itoophiyaa keessatti immoo peeyimenti meetediin hedduun isaa hin hojjetu. Kanaafuu waa tokko hojjettanii peeyimentii fudhachuu hin dandeessan jechuudha. Baay'uma reeriidha Itoophiyaa keessatti. Kanaafuu onlaayin joobbiin maaltu galii argamsiisuu danda'a yookaan immoo peeyimentii fudhachuu dandeenya kan jedhu irratti bal'inaan itti fufna wajjiniini. Ka biraa immoo iskiilii ta'e barachuudhaani egaa kun baay'uma
barbaachisaadha. Maaliif iskiilii ta'e yoo barattanii agas ji'a 3 ta'uu danda'a, ji'a 6 ta'uu danda'a karaa onlaayiniitiin yookaan ammoo qaamaan egaa barattaniin booda iskiilii ta'e divilooppii egaa gootaniin booda onlaayinii hojjechuu dandeessu. Kunis dhaabbataadhaan immoo qacaramtanii hojjechuu dandeessu. Fuulduratti illee galii keessan ta'uu danda'a jechuudha. Hojii keessan bukkeetti, barnoota keessan bukkeetti hojjechuu dandeessu. Kanaafuu iskiilii ta'e divilooppii gootanii iskiilota akkamii kan jedhuu fi viidiyoo editingii ta'uu danda'a. Akkuma beekamu amma nama dhuunfaa qofa osoo hin taane dhaabbileen garaagaraa, dhaabbilee gurguddoon hedduun piroodakshinii isaanii kan beeksifatan karaa onlaayiniitiin erga viidiyoo waraaban immoo dirqama ofii isaaniitii ta'anii miti kan idiit godhanii nama viidiyoo isaanii idiit godhu barbaadu. Kanaafuu inni dura viidiyoo editingii ta'uu danda'a. Kan akka sooshaal miidiyaa manaajimentii ta'uu danda'a, giraafik diizaayinii ta'uu danda'a. Isa kana ji'a muraasa, ji'a 3, ji'a 6 egaa barattaniin booda onlaayinii barachuu dandeessu. Garamiin barnoota isaa argachuu dandeenya kan jedhu onlaayinii eenyufaatu barsiisa kan jedhu fuulduratti bal'inaan itti fufnaa isiniif hojjenna. Qaamanillee kamtu riiliidha. Hedduun isaa akkuma beekamu hedduun isaaniis kaamidha. Hin barsiisna jedhanii ji'a 1, ji'a 2 egaa maallaqa namarraa fudhatanii booda kan badan jiru. Isaan wajjin daayirektilii konneekti isin goona jechuudha warra riilii ta'an wajjiniini. Kanaafuu ijoolleen waa tokko barnoota keessan bukkeetti, ijoolleen barana intiraansii fudhattan, ijoolleen bara darbe fireeshmaanii turtan, akkasumas immoo warri kana dura waan ta'e barnoota keessan bukkeetti hojjechaa jiraattan firii taatanii koomentii jalatti akka nu barreessitan isiniin jenna. Nus yoo dandeenye viidiyoo irratti hojjechuudhaan kan viidiyoo irratti hojjechuun barbaachisu yoo ta'e viidiyoo irratti hojjechuudhaan yoommoo gara koomentiitiin isinii deebisuu kan qabnu yoo ta'e koomentii jalaan isinii deebisuudhaan wajjiniin itti fufna. Kabira ammoo ijoollee iskoolaarshiippii appilaayi gochuu barbaadaniif ammoo kallattiidhaan ijoollee kana dura iskoolaarshiippii argatanii biyyoota akka Raashiyaa, Hindii, Ameerikaa fi biyyoota biroo keessa jiran kallattiidhaan intarviiyuu goonee maaltu akkasiin barbaachisu, maal gochuu akka qabdani, chaalenjoonni maal akkasiin mudatan irratti kallattiidhaan afaan isaaniitirraa dhageessu jechuudha. Intarviiyuu goonee isiniif hinna. Isinirraa kan eegamu viidiyoo keenya laayik gochuu, ijoollee hiriyoota keessaniif namoota beektaniif sheer gochuu akka hin daganne. Piliis yuutuubiin akka viidiyoo keenya namoota biraatillee rikoomand godhuuf viidiyoo keenya laayik gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Isa dura garuu interviiyuu goonee ijoolleen kunis yeroo isaanii nu kennanii interviiyuu ta'uudhaaf yoo xiqqaate chaanaaliin keenya osoo 10,000 ol ta'e eeyyamamoodha. Chaanaaliin keenya egaa 10,000 guutuuf namoota muraasatu hafe. Kanaafuu isinis ijoolleen kana dura osoo subscribe hin godhin chaanaalii keenya ilaalaa jirtan please ammuma subscribe akka gootan, kan kuuwwan keessan immoo warri nuuf maatii taatanii jirtan immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan, namoota beektaniif sheer gochuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akka 10,000 seennee walitti deebinu abdiin qaba. Egaa akkuma 10,000 seenneen ijoollee kana interviiyuu goonee isiniif hinna. Anaan immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Hagasitti yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessuudhaan, yoommoo indiviijuwaalii akka isin gargaarru barbaadan teelegiraam guruppii koomentii jala isinii keenya achi guruppicha keessa seenuudhaan waan barbaadan firii taatanii akka nu barreessitan nus daayirektilii inboksii isinii deebisnaa. Yookaan immoo viidiyoo akka irratti isin hojjennu yoo barbaadan waan barbaadan hunda firii taatanii akka nu barreessitan isiniin jenna. Ammas viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, waan barbaadan koomentii gochuu, akkasumas immoo ijoolleen kana dura subscribe hin goone chaanaalii keenya subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan turaa, galatooma.